waliin mallatteessite hordofee dhufe furuuf roobii kaleessaa Tarkii Ankaaraatti waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsaniiru. Giddu seentummaa Tarkiin waliin dubbii marsaa sadaffaaf taasifameen pirezidaantiin Tarkii Tayyib Recep Erdogan kan walitti fidaniiran hooggantoonni biyyoota lamaanii Hassan Sheikh Mohammudii fi Abiy Ahmed tokkummaa daangaa fi walabummaa walii kabajuu isa jedhu irratti walii galaniiru. Waliigaltichi labsii Ankaaraa jedhamuun kan waamamu yommuu ta'u hooggantoonni biyyoota lamaanii abbaa biyyummaa, tokkummaa, walabummaa fi walabummaa daangaa walii akka kabajan akkasumas bu'uuraalee seerota idil addunyaa tumaalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi kan gamtaa Afrikaa akka kabajanii fi kutannoo akka qabanis waliigaltee irra ga'aniiru. Dhimma kana kan ilaaleen boodarra bal'inaan qabannee dhiyaanna. Waliigaltee Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti roobii kaleessaa Ankaaraa keessatti taasifame kana simachuu isaa gamtaan Afrikaas ibsee jira. Oduun kunis kunoota bal'inaan. Durataan gamtaa Afrikaa Musaa Faki Mohammad hooggantoonni biyyoota lamaanii gochaa itti gaafatamummaa barbaachisaa ta'e irra ga'an akka simatan himanii waliigaltichi karaa biyyoota lamaaniiyyuu hojiitti hiikamuuf lafarra akka hin harkifanne jechuun gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun Igaadis waliigaltee biyyoonni lamaan irra gahan akka simatu ibseera. Hoogganaan Igaad Warqina Gabayyoo waliigalteen Ankaraa kun biyyoota obboloota lamaan gidduutti hariiroo hawaasummaa ture daran kan jabeessuuf tarkaanfii kan fudhatu yommuu ta'u dhimmoota isaanii karaa nagaa hiikuu irrattis kutannoo qaban agarsiisas jedhan. Waliigaltee Somaaliyaa fi Itoophiyaan giddu seentummaa Tarkiin taasisan abbaa biyyummaa, tokkummaa fi walabummaa daangaa walii akka kabajan waliif galaniiru. Akkasumas Itoophiyaan aangoo abbaa biyyummaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa jalatti hulaa galaanaa akka argattu waliin akka hojjetan irratti waliif galaniiru. Itoophiyaa fi Somaaliyaan waldhabbii dippiloomaasii isaan jidduu ture kaleessa jaarsummaa Tarkiitti gaggeeffameen gaggeessitoonni biyyoottan kunneen labsii Ankaaraa jechaan dhimmoota birmadummaa walii kabajuu fi kaan irratti waliigaltee mallatteessanii jiran. Dhimmicha hordofaa turree kan jedhan jiraattonni godinaalee Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessatti isaan agarre waliigaltee kana ija mishaatiin ilaallaa jedhu. Maqaan kiyya dargaggoo Hassan Abdurri Alii jedhama. Godina Baalee aanaa Goobbaati. Carraa sanitti argannee itti fayyadamnee walii galuudhaaf akka nama tokkotti gammachuu guddaan na dhagahame. Karaa nagaatiin marii sanirratti mari'atanii karaa nagaatiin furuudhaaf biyya keenyaaf illee dippiloomaasii akka Afrikaatitti guddinni amma irra jiru kanatti baay'ee nu barbaachisa. Karaa jaalalaatiin karaa tokkummaadhaan mari'annee ollaa keenya. Namoonni hedduun fakkeenya akka nurraa fudhataniif nullee akka dargaggoo tokkotti dargaggoo wiirtuu biyyattii tanaati. Dugdaa fi ollaadhaan lafaa kaan waan taateef nuti ollaa keenyaaf wal dhaboo osoo hin ta'in karaa nagaatiin mari'annee furuun gammachuu guddaan na dhagahamaa jechuudha. Eshi maqaan koo Barataa Amaanuel Darajeen jedhama. Barataa siivil injiinaringii waggaa shanaffaa. Kilammii biyya kanaatti Somaaliyaa fi Itoophiyaa waliigaltee irra ga'uun isaanii baay'ee natti tola. Waliigalteen isaanii kunis walii magaltee sirriidha jedhee yaada. Maqaan koo Jibriil Muhammad jedhama.